السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل توتا في دعوة توتا خنابتو درجة تسليم جتة أرح برانك جايبا كبر تسليم في برانكي كل اسمالي وجتة تيجو تكرتي برانكي دلوا في ديما برانكي سونس ما يجتون كيسنين أولو يعني برانكي جا جولين نما رمتاني ثما توكيس دلغاني وسما منا توكيسا دلغان أرا جتون بك بشاننا ديماني انت يون تكا بشارة ترتي جولي را باتي بشارة تكاتي سيدو بشانة تيجاتي جداني وارسين يتمو كمالين دالو تا شير لايك سبسكرايب قلتولان نيجا بيسا سينين جدا هم دوماتت نوالين ترى وارسين يتمو كمالين دالو تا سين تنجنة جولي عربات تيجاتي أكاسي سينين جدا كبين توتا في دعوة توتا كيا أنت جولي عربي باسي جرا الحمد لله جولي باتي جرتي mana yala fidani achirrat wajurta jirti amma gara banam legal chani jirani akasi sinin jeda kabin tota fi da wato takiya am tayo mot bilbila wadde franki birad la gofe ishi mi tigat wan tatif akasi sinin jeda hamad mat nawalin tura bilbila fi jira hello السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقامي؟ والله الحمد لله نقا كمتي. جروم ما فكرت. أيه؟ ها؟ والله الحمد لله ليش نقا جرا كم جبتي ما تجرا رفت نقامت بقى نقاتا ما شاء الله أكمي نقا قال تري بقى قرام ديمني ننجت أها مالم تيوني كايتوني مالف أكمل ترتيب تيون أكمل ترتيب أمر بشاني تكمل ترتيب مالي يجوني هون وسيط دربة جراني بر بيفتو دربة جراني قرواتي ما جيت تين نم الدربة تبشانتي نم الدربة هو نم الدربة هو ها مالم متيو أنا ما بالبلاد يو قافدو يو يسيت دربة يتكاشي ayo sini akka isaan jette dur fadhen jechuun maal jettee ati isi jechuun nama wanti dhiisitti nama mana tokko keessa wajjin nyaatee wajjin dhugee wajjin dalagu dhiisitti namni guyyaa tokko walitti dhufee yoo garaa nama nyaata akkamti bishaanitti gatan immoo summaan nan dabbaru isitu bishaanitti na darbeette amma bishaan daayinee erguma jechuun keessaa baaleetiin hin jedhe daangaratti yoo ani ol baheetiin hin jedhu bishaan gadi fagoodha keessi duuba itti na darbite akka namatti gufatee taateetiin duuba itti na darbite bishaanitti gadi deebiste. wallahi rabbi jikijiba rabbi jalqaba beekta walumaan seennee akka ijoollee shamaraa lama afuriitti walumaan seennee wajjuma keessa turre bakka wajjuma yaanan immoo an dadhabee irraa ijaarrachi deemanii kara bishaan irratti guddaatiin itti taasifatte deeman anaaf takka nafnee jala namni lamaan deemanii takka wanta jechuudha. Ayya. Anamma gisee kana guyyaa ta'ee ijoollee doon qabu kun sitti darbanii keessa jiru. Wallahi duuban bu'ee darbe bakka ijoollee wayii waan ta'eef jarri keessaa baasanii akkamitti itti darba maal ammataan na yaadu maal yaadaani. Isiin amma siimatti bari si dultina darbee. Laa
isiidhaa jetti wallabbii qabdani dura ayye لا جد يا لا ولا بيدرك قدامه ما نفكسيني لقارب بتشوف يوتا ته أكاس ناجتي يعني بيتا بوتنا تيمته دوا كي جالتي أكنا نقوده بشانة تدوبان در بيته Ani hedduu itti gad jechuun isitu na darbee ni bootti akka malee bootti duuda kanatti amma duuda kanatti jechuun na miidhamee jirti. bishaan illee garatti jechuun wallahi garatti illee dhugdee tiriin garaan kun illee bokkoo ani beekta rabbuma baase malee amma isiin immoo sababni ka isiin himattu maqaa ishee ajjeesti kaamuun akkam gootare akkana isitu akkana na godhee jirti. لا hedduu nama gaddisiisan maal si fakkaate jechuun naguma mana baataniitiin yoo isin akkas taatu wallahi ana baay'ee garaa na nyaatte garuu immoo as deebi'aniitiin ani isin akkas ta'u isiiti fooyyuu hedduu natti dhagaame yoo isiitu itti nagatee naan jedhan immoo ani hayi mucayyoon hin maraatti immoo sila jala geette waan jedhu hedduun gadde wallahi. Kanaaf amma isiin isi akkana na godhe isiin amma isi akkana na godhe jetta amma isiin isi akkana na godhe ani amma argitee lubbuun tiyyellee osoo qabaatu illee baate Naya. Ani jechuun isi baay'ee gargaafadhee jira beektaa xiqqoo lattaa softee. Akkasi jechuun amma kana. Laa jechuun atillee amma beektaa mucayyoolee rabbi baase isiin bahuudha mataani.
kanaafuu rabbi sii baasee jira amma ani biraanki sirratti lage beeyta biraankidha wallahi laa wallahi isillee bilbilee gaafadhee jira jechuun akkuma tasaa ijoollee arabaatitti na darbee naan jette malee waan isiitii miti isiinuu sababa kiyya hedduu jechuun cinqamtee yoosanii achittuu iyyiteetiin arabnuu iyyuu jechuun baay'ee nutti wacaatiin turtee naan jette irra guddaan ati rabbiin baqisii baasee isilleen baatee jirti wallahi amma anis gaafadhee jira sababa kanaa fi isirratti biraankii dalagaa jennaaniin ayyeeratti dalagee rakkoon qabu akkana jedhi irratti dalaginaan jettee yaadi simannaa kenne akkasii siin jedha kanaaf ati dhiifama naa godhe. Hello. Wallahi dhiifama sii godheeraa na'u. Dhiifama sii godheeraa iyyuu. Ayyee. Yeroo baay'ee rifadhu. Akkamitti akkana naan jetti jedhee. Laa wallahi. Kan taane waan wajjin jechuudha. La jechuun isiin sababa kiyyaa isiinuu baay'ee rakkataa ta'e turtee naan jette malee waan sii battillee takkaan qabdu akkasii wallahi biraan keessa dalaguu fi dhiifama daawwattoota illee dhiifama jedhiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaallattootaa fi kabajamtoota keenya dhiifama godheetii jira dhiifama naa godhaa fi firanis baabaddaa yoo jajjabeessa. Ayyee akkasii hedduu galatoomi. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuu akkanatti biraankii irratti dalageetiin jira jechuun waan isiin dalagdillee miti ijoollee arabaati qabshaanitti gatee hin ijoollee bilbileetiin gaafadhee jira ani biraankii misirratti dalaguu fi akkasii isin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na jabeessan isin jedha hamma viidiyoo baatee walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.